bahaadhiyaa kaabaa kibbaa oromiyaa mararraa Itoophiyaarraa akkasumas immoo addunyaa guutuurra kan jirtan ilmaan namootaa kan taatan hundumtiyyuu baga dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaatiin isiniin ga'e akkasumas immoo egaa kanneen bara haaraa 2022 kabajanii baga ittiin isin ga'e jenna. Egaa nutis ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan yookoo kiliinik keessatti argamne ayyaaneffachaa jirra. Dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachaa jirra. Egaa isinis immoo nu waliin taatanii akka ayyaana kan dabarsitan abdii guddaa qabnaa nu waliin turaa isiniin jenna. Yeroo ayyaana kana kabajnutti nutis immoo gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos raawwachaa ture wal gargaaruutiin waan inni nurraa barbaadu raawwachuutiin haa ayyaaneffannu isiniin jenna. Ayyaana gaarii, turtii gaarii. Yaa Waaqayyo gooftaa abbaa keenya uumaa keenya gargaaraa keenya kan taate qursii kana buna kana nuuf eebbisi maqaa Yesuus Kiristoosiin aamiin. kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma daawwachaa jirtan qophii keenya akkasitiin eegalleerra kanatti aansuudhaan immoo mudannoo isaanii ayyaana walii fi hojii isaanii waliin qaban egaa hojjettoota kiliinika yookoo waliin haasaa tokko taasisna. Egaa dooktar isinirraan eegala ayyaana waliin mudannoo ati qabdu addatti wanta jiru keessumaayyuu immoo dhalachuu wajjin wal qabate achirraanaa kaasta itti aansuun immoo dhalachuu fi keessumaayyuu immoo hojii fayyaa wal qabsiistee. Echi galatoomii carraanaa kenniteef mudannoo addaallee qaba jedhee wanti nama na dhufe hin jiru. Yeroo baay'ee bakka hojiitti dabarsuutu jira. Ayyaanuma yoo tokko ayyaanni dhufuusaayyuu yeroo irraanfannu jira. Ayyaanni ga'uusaallee ayyaanni irraanfachuus yeroo baay'ee waan akkasii jira. Hojiidhumaan dabarsuutu yeroo baay'ee innaa barumsa irra jirrus barumsi keenya yeroo baay'ee sagantaa idilee kan warri kan hordofan waan hin taaneef barumsuma irra dabarsina. Iddoo baanes baay'inaan hojiidhuma irra dabarsuu fi ayyaannumti dhufuusaallee yogguun nuti itti dagannu jira. Mudannoo addaa garuu ani nama lolu garuu antasuma nama lolu duuti irratti nama lolu yoo jecha addaalle yookaan jecha hin taane naan dubbatanii yeroo sana callisee yeroo dabarsa malee nama lolu. Sanyii Addaam cubbuudhaan kufee ture Waaqayyo abbaan keenya akka namaa ta'ee foon namaa uffatee lafa kanarratti bu'ee nu hunda keenya fayyisee nu hunda keenyaaf fayyina hiree hakiimnis immoo jireenya lubbuu kennuu dadhabus jireenya foonii sanarratti dhibee foon sanyii Addaam mudachuu danda'u sanaaf Waaqa jalatti kan uummata tajaajiluuf uummannis waa tokko akkuma Waaqaatti hakiima yookaan hojjetaa fayyaa itti amanee waa hunda isaa ogguu tokko waanuma Waaqatti hin himnellee hakiimatti hin himna. Ogguu tokko hakiima ta'uunis karaa sanaan immoo carroomuudha. Waa'ee rakkoo namaa hubachuun amma danda'ametti immoo rakkoo namaa sanaaf qaama furmaataa ta'anii argamuu nu carroomuudha. Dhimma hojjetaa fayyaa ta'uunii fi dhimma
gooftaa Yesuusiin wal qabsiisee keessumaa ayyaanni kun ayyaanni Kirismasii ayyaanni dhaloota gooftaa kun ayyaana waan baay'ee nama yaadachiisudha. Yaadachiisuu keessa yommuu darbee ayyaana gammachuu guddaa keessa namoota hundumaatti uumuudha. Kanaan wal qabsiisee ani kan hin gammadu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana dhufee dhalatee hojii isaa yeroo jalqabutti hojii dhala namaa kana gargaaruu fayyina irratti lubbuu namaa foon namaa hafuura namaa kana fayyisuu irratti xiyyeeffateeti waggoota lafa kana irra ture kan inni hojjete. Har'as immoo hafuuraan lafa kana irratti hojii kanatu hojjetaa jira. Nummoo bakka buutota isaa taane warra inni hojii kana jaallatee itti kenne ta'ee lafa kana irratti argamee xiqqaatu ogummaa maxinaa ni qabuun tajaajilan kennaa jiru kanatti guddaan gammada. Kanuma jechuun barbaada. Gaafichi salphaa ta'uu danda'a. Garuu akka carraa ta'e daa'ima dhumaati mana itti dhaladhetti. So ollaatti yoo ta'e malee baay'ee marqaa malee carraa nyaachuu argadhee hin beeku. Qopheessuu isaa immoo muuxannoo gonkumaa hin qabu. Garuu tilmaamaan akkanatti fakkaatutti marqaan yaa daakuu irraa hojjetama. Yeroo baay'ee kan xaafii yookaan kan garbuuti. So jalqaba bishaantu danfaa. Bishaan danfisanii daakuu kallattiidhaan itti dabalu. Daakuun itti dabalamee suuta suutaan akka sirriitti bishaan wajjin wal fudhatuuf ijoobbitoodhaan sochoofama. Sa'aatii dheeraadhaaf ibiddarra turuu qaba. Bishaan sunis baay'ee akka danfu daakuu sanas akka bilcheessuu fi kana fakkaata tarkaanfiin isaanii ijooni. Garuu yaa jalqaba immoo qodaa isaa qopheessuun dhiquun wanta akkasii kun akka jirutti ta'e dhumarratti yaa bilchaachuun isaa erga beekamee proporshiniin bishaanii fi daakuu isaa sirriitti erga ilaalameeti bilchinni isaa erga beekamee hin bahaa. Yaa haadhota dahanii fi nama isaan gaafachuu dhufeef haalli itti dhiyaatu immoo fal'aanaa fi dhadhaa baqee wajjiniin dhiyaatee nyaatamaa jechuudha. Anan gayoona guyyaa 3 akkas qofa nyaadhee beeka iddoo doomsaatti. Iddoo garaagaraatti garuu yeroon itti affeeramee nyaadheeru jira. Kana fakkaata muuxannoon koo marqaa wajjin na sirreessituu yaadamu waan dogoggoree jiraate. Carraan alattanii guddaa galatomaa jecha gaaffii nan gaafadhu gaaffii jeneraalii nama tokko sun taane walumaa gala hin gaafadha. Tapha sammuu taphichi nama 3 ture. Sadeenuun kuni mana kiraayii waliin fudhatan. Manni kiraayii isaan fudhatan suni ji'aan birrii 30dha. Ji'aan birrii 30 birrii 10 walitti buusanii kaffalu. Inni gaafa jiisaa ga'ee jiru birrii 30 kana walitti buusanii birrii 10 fudhanii namatti kennan. Mucaa ta'e tokkotti erganii gaafa jiru abbaa qabeenyaa mucaan dhaqee birrii 30 kenneef. Kana booda abbaan qabeenyaa sun mucaa sanatti birrii 5 deebisee fi ijoollee jara kanaa birrii 5 kenneef itti deebise. Mucaan sun abbaa 5 sana dhaqee jijjiiree birrii 3 jara sanatti deebise. Birrii 2 kiisitti hambifate jechuudha. Jarri kun birrii tokko kiisitti yeroo dhiifatan meeqa kaffalan jedhama. 9 jedhama miti. Eega birrii 10 baasanii birrii tokko kiisitti deeffatan. Birrii 3 deebi'ee jechuudha mucaan birrii 2 kiisii godhatee birrii 3 kenneef. Birrii tokko kiisitti deeffatanii birrii 9 baasanii jedhamu. 9 baasuu 3 yoo baafne birrii meeqa dhufa? Birrii 27 dhufa. Mucaan birrii meeqa fudhatan? Birrii 2. 27 jedhamu 2 birrii meeqa? 29. Birriin tokko eessa lixeere? Namni naa deebisu yoo jiraate. Birrii tokko naa barbaada. Mucaan birrii 2 kiisii galate.
Lama godhate. Maaliif birrii 5 keessaa birrii 5 isaa jijjiiree birrii 2 kiisii godhate 3 sana dhimmisaa lallatuuf deebise qaba. Isaan immoo birrii tokko sadan deebi'eef kana nama 3 waan ta'aniif tokko kiisitti deeffatan. Kan isaa jarri kun kiisii baasan birrii 9 jechuudha qaba. Kudhan jennu akkasa yeroo jalqabaa sana. Jechuun kudhan baay'ee sadiin irra jira. Jalqaba kudhan kennan. Kudhan sana keessaa namichi abbaan antini birrii meeqa fudhate jechuudha. Birrii 5 fudhate. Birrii 25 fudhate. Abbaan qabeenyaa. Kanaaf jarri birrii meeqa baasan jechuudha. Birrii 25 baasanii jechuudha. Soddoma hir'isuu 25 meeqa nu ta'a? Birrii 5 ta'a. Qoy qamadee sirriidha. Birrii 30 kennaman jalqaba. 30 keessaa namichi birrii 25 fudhateera. Birrii 25 fudhate. Qoy amma herreega waluma keessa waan ta'eef 25 baasaniiru jechuudha jarri. Isa booddee mucaan deebisee birrii meeqa kenneef? Birrii 3 deebise. 28 nu ta'a jechuudha herreegichi. Kiisii keessatti birrii 2 bifate. Birrii 30 nu ta'a jechuudha. 9 naqin kaati. Kun amma yoo herreeddanii ilaaltanii achii qabdanii samma namni yaaduma mataa isaatiin deema malee isa herrega hin qabu wanti kun. Herregumatu nyaateedha deebiinsa baqa. Herrega nyaatee jedhama malee achi qabdee akkaataa ammatti jechaa jirtu kanattis hin dhufu. Maaliif 9 amma 10 deemaa jirta bifa 10 deemaa jirta. Deebisuu fi sanatu fookas gootee ilaammati malee. Amma 10 ilaallu amma 9 duwwaa ilaalla. Herrega keessatti immoo ishee jalqabaas ilaaluu qabda malee waa tokko dubaratti fookas. Ishee tokko sana herregatu nyaate. Herregatu nyaate. Isheen birrii tokkoon suni herrega keessatti badde. Amma herreguma keessatti badde malee hin jiru. Akkasii jechuudha. Mee faarfannaa keessumaayyuu immoo durii kaastee dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waliin wal qabsiisee kan sammuu kee keessaa hin bannee dhagaa guddattes ta'uu danda'a faarfachaa guddatte kan jaallattu kan ammaas ta'uu danda'a kan duraas ta'uu danda'a nu faarfattaa jechuudha. እሺ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። እዚህ ቁጭ ያሉትን ሰዎች ሁሉንም ስማቸውን ከቻልሽ ከነሙያቸው ንገሪኝ። እሱ ዶክተር በሪቻ ይባላል። በሪቻ ይቅርታ፣ ዶክተር በሪቻ ይባላል። የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ነው። እሱኛው ደግሞ ዶክተር ሲፌሳ ይባላል። ጠቅላላ የሚያይ ዶክተር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዶክተር አብዲ ይባላል። ማናጀር ነው። እሱ ስሙን አላውቀውም ግን ላብራቶሪ ነው። ይቅርታ በጣም ስምን ስለማላውቀው። እሺ ፋንታ ይባላል ላብራቶሪስት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እሱ ፊዴሳ ይባላል አካውንታንት ነው። እዚች ጋር የምታዩት እህቴ ደግሞ ደራርቱ ትባላለች። የስራ ሙያሽ ምንድን ነው? እኔ ቃል ኪዳን እባላለሁ። ሪሴፕሽን ነኝ የምሰራው። Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin keenya kana fakkaatu ture. Akkuma daawwattan egaa baay'een isaanii hojiitti qabamanii turanii ba'aa seenaa ture kan nuti turtii sassaa ture. Egaa akkatti bohaartan abdii guddaa qabna. Ayyaanni kun immoo ayyaana gaarii kan milkii isiniif haa ta'u jecha egaa ammas irra deebi'uudhaan kanneen bara haaraa kabajaa jirtan bara gaarii bara itti firii hojii keessanii argitan isiniif haa ta'u.